السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوبتوتا kabajamtoota amaanaatu bakkam jirtan uummata qashtii jira jirtu baga jiraattan isin jecha akkasuma warri amantii biraas shamaa harka fuune hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakkam jirtan obboleen kiyya jirra jirtu baga jiraattan isin jecha akkasuma obboleen kiyya warri viidiyoo xiyyaa hanga dhumaatti ilaaluu jirtan hundi keessanuu galatoomaan isin jaa warri laayikii naa gootanis galatoomaan isin jaa obboleen kiyya akkasuma viidiyoon xiyyaa isinitti tolte sheer naa godhaan isin jaa yoo isinitti tolte sabskiraayib naa godhaan isin jaa armaal qabattee nuu dhuftee wajtan bishuudhaa qabatee isinii dhufe na wajjin turtii gaarii waan isin nu gaafattu anaaf isinu walumaan laalaan isiniin jaa wayin si gaafadhettee dhuftee mee walumaan laala bishuun irraa akkam na godhuu diimti na wajjin turtii gaarii isiniin jaa viidiyoo tana laayikii naa godhuu hin dagatinaan isiniin jaa obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u kara bishuun fidee dhufa hawsa qabiyyeti waan fide kadheen gaddaatitti. Kuna hordoftoota kiyya qabii fideetiin jira bishuyya salaamadhuun siin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan baga jiraattanii isiniin jedha. Akkasumatti warroonni amantaa biraatiin hashamaa harka fuune isiniin jecha. Arragaa sedani jiraami wal bira jiraanne gaafi ajaa'ibaa takka gaafadhatee yaadi garuu akkuma namni jiraami wal bira jiru akkumatti gaafi takka nan gaafadhatee naqabi nageessitee na haragitu bakheeti akkasitti naqabdee na fidde waan takka ammoo gaafanna nu waliin toraa isin jenna akkasumatti video se desurde dala fi like share subscribe goda fi sinjara kharaga fi ditte binami no wani intraisin hati malo okay ayi siga fatu qofan ditura kafin taqofan ayi biyya namaa kana keessatti jechuudha biyya silaa hojjechuuf illee namaaf mijanne yaani haala mijataa hin taane keessa jechuudha osoo jirtu yuutuuba kana akka hojjettu si taasise jechuudha yaa kaasee maaltu akka yuutuuba kana hojjettu si taasisemi akka nama wanta kana maraaru akka himtuu barbaada si jedha. Oh my god wallahi bishudiya gaafin na gaafattillee gaafii bareedaadha. YouTube kana akkaan hojjedhu wanti na kakaase dhugaa tokkoffaan fadhii keessa qiyyi jirtu. Lammaffaan nama tokko jajjaba miidiyaa YouTube kanarra gisee nagaru sanumaa hamilee naatee san duraan ammoo fadhuma na keessa jirtutu akka YouTube dalagu na taasisee jechuudha. Nama gurguddaa asirratti agartu akka hojjettu si taasisee jechuudha. Lammaffaan saniyaa. Mashallah tabarakallah namallee jawaadhu siinjaa wanta wanti jaalatan takka nama hojjetani jawaadhu siinjaa ayi gaafii lammaffaan oh my god gaafii lammaffaan jireenyi nama jaalatanirraa adda fagaachuu kun mee akkamitti taaltame nama jaalatanirraa adda fagaatu jira akkasumatti illee abbaa manaa gargar fageenya nama wal jaalatu jidduu jiru kuni ati mee akkamitti laalta sirraa tokko jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf namni wal jaalatu kamuu addaan fageenyaan hin tolu garuu hogguu jabaate yookaan hogguu carraan dhufe ulfaatullee obsumaa fi kaayyoo fi karoora fuuldura keessan jiru laalteetuma obsitaan sin jedha. Mashallah akkasumatti gaa warroonni gargar fageenya jirtan obsa amalli rabbi sabri isiniif haa kennu du'aama isinii godha. Amiin. Okay, gaaffiin sadaffaan oh my god nama jaalattuu fi hirriiba miila miina faalanko namaan jaaladhu birriibamoo innaan
Bishu. Yeah. Dhugaa dubbachuudhaaf waan ajaa'iba Yaa wanta akka tokko jira dhage. Amma fakkeenyaaf nama jaallatu tokko wajjin yeroo dabarsuudhaaf yaa hirriba hojjetan dhiisuufaa jira. Akkasumatti illee nama sanii wajjin yeroo hiisan hin dabarsu hirriba rafee quufuun qabaa. Yaa akkas sanii si baanu. Ni beektaa. Nama hirriba dhabdu seensi ijoollee dhabdeen dhabdu garuu nama isaaf yeroo kannitee yeroo silaa raftu sanii yeroo dabarsituuf qabda. Yoo akkas taates yaani nama jaalattuuf hirriba walitti fidu yaani hirriba numaa rafuu dhabeetiin gaalkan guyyaa isuma isa wajjin haasawa. Yaani yoo akkas taate amma bar bishuu jechuudha bar. Dhugaa. Bakka sanatti nama hirriba baay'ee jaalatta saniif akkasitti si qabee. Amma dhugaa ani namaan jaaladhoon argadhe hin muugu garuu ammoo namni narraa sirriiba jaalatu hin jiru dhugaa dhaabbatatti irra fa'a jechuudha yoo hirribni narra guddate dhugaadha waan dhugaati. Astaghfirullah. Wallahi isa garuu namaan jaaladhoon argadhan hirribni nun qabu yoo jabaatte immoo nama takkarraan dalagu dhaabbatatti. Yaani gaafa nama jabaate sanii si baana si gade yeroo hirribaati. Yeroo sana maaliin quba qabaa bishuuti rafuu malee nama san laa hirriba dhugaa dubbachuudha. Oh my god. Garuu bishuu dhiibdu gaggabdee akka walitti gadi hin jedhe. Bishuu jedhee namni jaalalaan akka komiin irratti hin qaafne gaa hirriba jaalalarra jaalattaa yaani dhugaa siime bishuun nagaa. Akkasumaan beektaa. Okay. Naqaanii jirraani. Hirriba irra jaalatti jechuudha ammoo. Jaalalarra jaalatti bishuu walitti nusa bakka. Gaafii biraatti dabarra. Gaafiin afuraffaan yaa salaam osoo ammoo boruuni duuta siin jaani rabbiillee sitti hin godhini garuu osoo akkas siin jaani jechuudha boruuni duutaa osoo siin jaani guyyaa har'aa kana maal goota? Wayyaa rabbii kiyya bishuu oduu boruuni duuta naan jaani moo? Maskiidumatti hin galaba qaachumatti aduu abadan ilaa boruun gaftu. Maaliin Maskiida gisee galtee maal goota? Maskiida galeetiin dilii nama dura dalagee tokko. Yaani akka maskiiduma galeetiin anumaa salaatumaa fi quraana qara'u jiru aduu bakka. Waan biraa maaliin godhadhe boru naan jaani. Maashaallah ammallee akkuma waan akka sinjaanii tokkotti sirriitti hin jiraame dabaadhu sinjaa Abshirayi. Ammallee waanuma akka sinjaan takka deettee kan karaa biraan ofu diimtuu seewa. Okay, abshirayi. Okay. Gaafiin shanaffaan maali beektaa? Hanga addunyaa kanarra jirtu jechuudha. Hanga addunyaa kanarra jirtu. Nyaata tokko bichaa fayyadamee sinjaa. Nyaata tokko bichaa. Nyaatuma tokko nyaaddaa? Hanguma lubbuudhaan jirtu bakka nyaatuma tokkichaa san nyaata. Nyaatuma hunda keessaa jechuudha. Tokko keessaa filan jecha kaayyadhu. Nyaanni niin tokkichuma san nyaadhu. Laafisoo. Wanti nan salachaane keessaa laafisoodha wallahi. Inuma nan salachoo. Laafisoo. Laafisoo inni addee akkasiin saasalaan jettu. Dhugaa ishee walumaa ijaannee akkasitti taayigaa cidii gadi baasanii. Dhugaa laafisoo wanti nan salachaan. Laafisoo. Yaani sanis jiituudha beektaa waan jijjiitu filatteedha. Maashaallah. Ayyee galatoome. Gaafiin itti aantu. Gaafii jaaffaa jechuudha. Amma biyya irraa baatee biyya namaa jiraachuu kana jechuun galee biyya namaa jiraachuu kana itti gammachuu qabdamoo yaani waan si sheenee isaasirraa biyya irraa bahuu baadhee waan si jechisiisu bakka osoo biyya irraa bahuu baadhee jettee
Asilachuu kanatti